gochuu dandeessi. Community na bochuu dandeessu jirtu kuleessa koo community isa akka jira dhaggeeffadhu sitanii maallatti himta waa'ee community kunoo community kanumti na saansi community Namichi eessa jira? Kalgaa jira moo Toronto jiraata bakka inni jira? Toronto jiraata kunoo viidiyoon ni ergaa ture si agarsiisa qoy viidiyoon ni waraabee jara ergaa ture kunoo walgahii keerra jirra. Dhaga'i tan siin jechuu barbaade yoo dhiibbaa godhanii yoo akkati jettu isa yoo gaarii jiraate waan tokko waan si gargaaru jira. Obboleessa koo Toronto jira Toronto keessa namni dhabamee seetee ati. Sponsor nama tokko ta'anii biyya kana nama gidduu ol ga'anii wanti barbaachisu hin qabu. Kanaafin siin jedhee bare dhibban. Garuu har'a qophaa ta'u koo nama qabu ta'a malee waan kana koominitiin agarsiisuu gochuu dandeessi. Ammaaf ammoo wanti siimu kan uummataati yaa hadha garuu gaafa rakkadhee dhukkubfadhee aafiyaa koo dhabe mana yaalaa deemu ji'a lama guutuu Itoophiyaa keessa namni abbaan barbaade na arrabsaa ture. Osoo maallaqa irraa qabu maanguddummaa sheekoliin ituu naa kadhatanu har'a garuu qophaa koo waa'ee maallaqa kootiiti qophaa koo gadi ba'ee ji'a lama guutuu iyyee iyyisiisee Itoophiyaa taa'ee dadhabee maallaqa koo qophaa koo taa'ee gaafachuun koo nama gadisiisu naa labu shaklu jechuudha. Nama tokko Kanaadaa keessaa nama kana kokkee naa qabee irraa naa fuudhu dhabee nama gadisiisu garuu nama abdachiisaa moommanni kun. Mube sorry baay'ee nama gubaa sorry wallahi nama dhagama si dhukkubsatee si baqataa ta'ee dhiisi maal jetta siifan akkuma dhufnee dubbannu qoye jeneraal dube deemuu faniiti waan takka jedheen hin deemamu beedhaan ilaa mubaarak maal seete jeneraal atis asitti qofa mana isaa dhufnee qofa dubbachuu osoo hin taane jiraachuu danda'a. La saladin kalganin jiru sagaleen kee qondee qara oki bayi deebii malee sagaleen kee tole dubbadhu siifan. Elaa obboleeyyan yeroo manni mana banatu gastii isaarra dhuftanii haasa'uu qofa osoo hin taane carraa fudhadhaati mana keessan irratti viidiyoo sirratti hojjedhaati haasa'a. Sanaan duratti garuu nama kana bilbila isaa mubaarak harkaa fudhaati namni nama irraa laafu jiraachuu ni danda'a. Anillee moobaayila isaanii arginiin gaafadhaanii naasofsiisnaanii. Sigale ergasi mana keessan banaa irraa haasa'a. Ati amma nama Kanaadaa jiru nama keessa jira jarman keessatti namta harkaa maallaqa sii fuuchuu hin danda'u. Siifan waan sii fudhata. Dubbii kee kana qoy jeneraaliin fixadha maal taatanii hin fixinaa meemee qoyaa naasa malaa kennaa fi malan beekurraa ajaa'ibaa bara. Elaa mubee maal godhate biyya jirtu sanarratti biyya jirtu sanatti jechuudha biyya kamiyyuu jiraadhu. Dubaayis jiraadhu, Itoophiyaas jiraadhu. Imbaasii Kanaadaatti deemtee namni kun maallaqa hangasiina nyaate jennaan daqiiqaaf sekoondiitti akka biyya Jarman yoo ta'e sii qaban. Itoophiyaa miti. Imbaasii Itoophiyaa osoo hin taane imbaasuma Kanaadaa mataa isheetti dhaxxee waan kana himatta. Tokko kana. Inni lammaffaan immoo ijoolleen asirra jirtanuu namni hundiyyuu fi masni hunduu jechuudha. Namni xiqqoo foloon keessan 50,000 ol ta'e dhageettii qabaachuu ni dandeessu. Nama kana footoo isaa laxxafattanii. Irra haasa'uudhaan mana mubaarak qofatti osoo hin taane. Lakkii bakka nan jiru imbaasiin Kanaadaa jiru jette naannatti amma dhaqeetan obboleessa kiyyarraa namni akkasii birrii nyaate jedhee viidiyoo waraabaa imbaasii Kanaadaa biyya Jarmanitti siimaan. Wallaahi dhuguma anna jaallattu yoo ta'e dhuguma ilaa dhaggeeffadhaa waa tokko seetti immoo xumurri birrii kanaa lubbuu kollee galaafatuuf deemaa bara. Ani ijoolleen dhuftee maallaqa koo naa kenni jechuu caalaa wanni ishee miila qabsiise. Ma miidiyaa irratti wanni ba'ee jira viidiyoo ergitanitti hin argine. Inni lammaffaan immoo mubaarak kottu waan guddaan siima. Rakkataa jechuudha dhaggeeffadhaa. Ijoolleen kun warri naali keessa. No waan guddaan siima mubaarak. Niitoorkiin qabu waan guddaa isaa siima. Nama 50 walitti hidhi. Guruuppii nama 50. Guruuppiin namni 50 kun iyyuu maafi mootii na gootu qoyyaa. Eenyunni? Nama 50 guruuppii nu hidhi. Imuut nan godhina mootiin si nan godhuuti. Nama 50 guruuppii walitti nu hiitee. Nama 50 guruuppii hiitee. Namni 50 kun barreeffama gosa takka Ingiliffaan jechuudha. Waan takkicha kooppi goonee iimeelii imbaasii Kanaadaatti iimeelii barreessina. Chaansii kana kenninaaf. Si galee
Gaafa nu imbaasii Kanaadaatti namni 50 yeroo tokkicha iimeeliin itti dhaqu tarkaanfii irratti fudhatan jechuudha. Siigalee amma sa'aatii kanarra nama 50 guruupii walitti dhadhu WhatsApp keetiin. Ergasii barreeffama waan barbaaduu fi waan feete rasiita kee waan qabdu guutuu natti ergi. Kanaa wal qabsiiseen Ingiliffaan sirriitti ofiifuun barreessuun nama sirriitti naa barreessuun qaba. Ingiliffaan barreeffama kana barreessinee gashina. Chaansii kana kenniif. Kana gochuun immoo namni kun namni 50 isa himatee jennaan fuudhanii hanxalaxalanii namicha kana gashuu ni danda'u. Osoo kun sirratti hin ta'in maallaqa mubaarak deebisuu qabda. Kun dubbii haqaati. Biyya Faranjii keessatti iimeeliidhaan atattamni namni 5 gizee tokkicha waa ergee jennaan rakkoodha. Ani immoo nama 5 hin barbaadu. Nama 50 barbaada. Namni 50 iimeela takka erguu qaba. Hayi iimeelli kun eessaa dhufe jedhanii irratti xiyyeeffatanii jechuudha hojjetu. Hojjetaan jiru. Wama tokko godhaan jiru. Naa waraaba ilaalaa kun uummata kana fa'i. Kan inni itti ergee jechuudha. Koominitiin qubati qabaa. Ilaa kun ilaa. Ilala video ilala Bas ragaga qabda mube. Ilala kono la warabe ofisati malle. Community jirra wae ke tira community le dubbachu jira ilala kun. Ilala video community ni kesa taa'ee warabe terke har'a nambe kan wad. Kono la. Ila. Wonjala kunumti. Fuula namaa waraabanii eeyyama malee si sodaachisuudha sobeeti. Wanjala garuu namni wanjalaa miti ooy wal gargaaru yubbaa koo zulmanyaa ummata zulmanyaa jechuudha. Wal gargaaru guutuun jala utuu waliin gargaarre hadha ji'a meeqa himachuu jira nama kana. Mube salaamu alaikum. Kiyyaa meeqa dubbadhee hin bahu fedha mube. Amma maal si fakkaata dubbii ragaa guutuu qabda. Akka biyya Afrikaatti miti wanni biyya Faranjii keessa waan seera qabu. No ati nama iyyuu kadhachuus hin barbaachisu. Dhugaa siin jedha. Garuu wanni an takkittiin si gaafadhu ragaa baankii qabdaa. Ragaan baankii qabaachuun gayaadha. Yoo ragaa baankii ka qabdu taate gayaadha. Waan biraas hin barbaachisu. Wallaahi yoo ragaa baankii akkaataa mallaqni sun itti ergameen rasiida baankii qabaate. Funyaan qabdee mallaqa kee irraa fudhatta. Namattuu himachuun sin barbaachisu. Siigalee namattuu himachuun sin barbaachisu. Karaanaa himaa ragaa guutuu darbaan qabaan. Ka baankiin qabdaami. Yaa salaa sagalee saansiin jedhe gaafa eega jalqabaatii kaasee nama gaddisiisu uummata keenya la. An akkasitti ergaan inni natti fide la. Ilaala. Ergaan inni natti fide jechuudha mucaa keenya du'aa jira intinaa keessatti. Callu mena la video kan. La top. Kono la. 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 Mucaa Soomaaliyaa keessatti murteen du'aa itti murtaa'e kan inni natti hime jechuudha. Achi taa'e rabbii jedhi mucaa keenya kana nuu baraari. Dhageessanii sagalee ta'eef rabbii jedhi jennaan torbee tokko irribatti dhabee baasiseefidha. Inni adda du'aa naa hawwe. Riisiitii obboleessoo kumatamaan kan riisiitira. Baloo bakka ila mube dhageeffadhu. Wallaahi waan liibii labaatee iyyuu himatu barbaachisu. Sagalee viidiyoo geesse. Kuni salphaadha dhageeffadhu. Amma ulamaa'in islaamaas gandatti galee dhume jechuudha. Dhageesse. Ulamaa'in islaamaallee gandatti galee an sheekamini biroo tokko itti dhaaban viidiyoo hojjeta maal jedhu. Mube al tokko gaafiin sirraa qabaan. Mube. Al tokko maal jechuu barbaadeetani beektaa namni kun akkuma nu agarsiisaa jirtu ati osoo rakkattu osoo dhukkubsattu Oromoo osoo kutaadhaan hin qoodin osoo gandaan hin qoodin nama jarri obboleessi keenya biyya namaatti deemee du'aa jira jedhanii sitti erganii naanaatti immoo irribatti dhabdee hawaasa kanatti bobbaasiftee lubbuu obboleessa jira rabbii oliin hambisuu dandeesseetta nama danda'edha. Haa ta'u malee fakkeenyaaf nama kana Oromoon aadaa qabaa.
nuti amantii qabna sirnatti waatti wal gaafannu qabna fakkeenyaaf hayyuu qabna sheekotii qabna namoota gurguddoo qabna manguddoo qabna namni kun nama kana fakkeenyaaf namni kun nama miidiyaa miti hayyuu namoota gurguddaa yookaan immoo abbootii amantaatti sheekoliidhaan nama kana gaafachisiistee jaarsummaan sii qabamee namni kun fakkeenyaaf jaarsummaan nama manguddootti kennattee naan manguddoon si didaniiru yookaan immoo yoo kennattee jiraatte immoo maalitti si baasan yoo immoo fakkeenyaaf wanta itti si baasan dhabanii dhufanii wanti jarri siin jedhan maanni wanti jarri hawaasa kana si beeksisan maanni moo utuu nama wanti tokko sheekolii yookaan manguddootti himatiin dhuftee miidiyaa irratti dubbataa jirtaati. Because Oromoon gaaffii bareedaadha. Gaaffii keetiif deebii. Ummata keenya yerooni wallahi alazim an gadi ba'ee ummata kadhachuu dhiisaati dhaggeeffadhaa isin tanima. Wallahi rabbii laman taanettan sinii kakadhaan. Gadi ba'ee ummata fuuldura dhaabadhee ummataa na gargaaraa na yaachisaa jechuu dhiisaati. Yaa rabbiin jedhaa ture yaadatti yoo ta'e hordoftoonni koo warri na jala teessan yaa rabbi fuuldura namaan dhaabin gaafa sana na ajjeesii jedhee rabbii kadhataa ture. Garuu immoo akka jette tun ta'in akka rabbi jedhe taadhaa fi dhufee fuuldura namaa dhaabadhe. Takka agam fayyaa jiru jechuudha. Yaa rabbi rakkiftee fuuldura namaanan dhaabin yaa rabbi fayyaa na qabdee rabbiin kadhataa ture. Yaadattu miti garuu akka ati jette tun ta'in akka rabbi nama kana kan geessee na dhaabe. Yaa bilbilee fi maalan jedhe beektaa rabbii jedhii dhukkubni koo natti jabaattee nama fuuldura